Okay, unit 3 energy transformation. Biology kutaa 12ffaa unit 3 ilaalla. Boqonnaa kana jalatti energy transformation jalatti jechuudha. Mata duree gurguddaa lamatu jira. Kan jalqabaa photosynthesisdha. Itti aanee immoo respirationidha jechuudha. Photosynthesisii bakka afuritti qoonneetiniin ilaalla. Kan jalqabaa introductionidha. Seensa isaa ilaalla. Seensa photosynthesisiitii fi energy transformation illee jechuudha. Part 1 jala ilaalla jechuudha kana. Viidiyoo lammaffaa keessatti light dependent reaction kan laallu ta'a. Viidiyoo sadaffaa keessatti light independent reaction ilaalla. Kan xumuraa keessatti immoo viidiyoo afuraffaa keessatti C3, C4 fi CAM photosynthesis kan jedhamu ilaalla jechuudha. Gosa photosynthesisii C3, C4 fi CAM jedhamu jira. Sanniin part 4 keessatti ilaalla. Erga photosynthesisii xumurree booda respiration itti aansina. So mata duree har'aatitti seenaa jechuudha. Kallattii maal mata dureen har'aa waa'ee introductioniti. Introduction ilaalla. So energy transformation. Energy transformation. Transformation jechuun jijjiirama jechuudha. Jijjiirama jechuudha. Energy transformation jechuun immoo conversion of one form of energy into another form of energy jechuudha. Energy gosa tokko gara energy gosa biraa jijjiiruu jechuudha. Energy'n gosa hedduutu jira. Fakkeenyaaf heat energy jira, light energy jira, chemical energy jira, mechanical energy jira. Energy gosa hedduutu jira. Kana keessaa energy'n soorata keessatti argamu yookaan immoo energy'n soorata irraa argannu chemical energy dha. Annisaa keemikaalaati jechuudha. So energyawwan gosa hedduu jiran kanarraa jechuudha. Energy gosa tokko gara energy gosa biraatti kan jijjiirru yoo ta'e energy'n transformer ta'e jenna yookaan immoo energy transformationiin gaggeeffame jenna jechuudha. Fakkeenya energy transformationii tokko photosynthesisiidha. Photosynthesisiin energy transformation yoo ta'e energy kam gara energy kamiitti jijjiira akka jedhu beekuun barbaachisaadha. It changes light energy to chemical energy. Energy ifa aduu gara energy keemikaalaatitti jijjiira. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma kana dura isiniin jedhe energy'n soorata keessa argamu energy keemikaalaati. So biqiltoonni photosynthesisitti fayyadamuudhaan yookaan immoo ifa aduutiin jechuudha. Ifa aduutitti fayyadamanii glukoosii uumu photosynthesisiidhaan. So energy ifa aduu keessa jiru san gara maalii jijjiiru jechuudha? Gara energy glukoosiitti jijjiiru jechuudha. So glukoosiin immoo soorata waan ta'eef energy keemikaalaa of keessaa qaba jechuudha. So photosynthesisiin energy ifa aduu gara energy keemikaalaa jijjiira. Itti aansee waa'ee metabolism. Metabolism jechuun salphumatti walnyaatiinsa keemikaalaa seelota lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffaman jechuudha. Hiikaa biraa hin qabu. Is the sum of chemical reactions that takes place within each cell of an organism. Reactionoota yookaan walnyaatiinsa keemikaalaa tokkoon seelii lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamu maal jedhama? Metabolism jedhama jechuudha. Walitti eda'amni isaanii jechuudha. Waliigalatti reactionii gosa hedduu gaggeeffama. Reactioniin sun hundi bakka tokkotti metabolism jennee waamna jechuudha. Metabolismiin bakka lamatti qoodama. Is divided into catabolic and anabolic reactions. Reactionoota catabolic ta'anii fi reactionoota anabolic ta'an jennee bakka lama qoodna. Catabolic reaction jechuun diiguu jechuudha. Catabolic reaction jechuun bulleessuu yookaan immoo diiguu jechuudha. Anabolic reaction jechuun immoo reactionii waa ijaaru jechuudha. Waan haarawaa ka uumu jechuudha. Catabolic reaction immoo molecuulii yookaan immoo compoundii duraan jiru kan diigu jechuudha. Catabolic reactions convert nutrients to energy. Catabolic reaction nutrientoota gara energy jijjiira. Nutrientoo jennu fakkeenyaaf glukoosii, amino acidii, fatty acidii. Jarri kun nutrientoota. Nutrientoota kana maal godha? Hin cabsa jechuudha. Breakdown gochuudhaan gara energytitti jijjiira. By breaking them down addaan caccabsuudhaan jechuudha. Anabolic reaction immoo faallaasaniiti. It leads to synthesis of large molecules. Anabolic reaction immoo moleculoota gurguddaa ta'an ijaaru. Fakkeenyaaf amino acidootatti fayyadamanii proteinii ijaaruu jechuudha. Anabolic reaction jechuun glukoosii fayyadamanii starchii ijaaruu jechuudha. Kun anabolic reaction jedhama. So garaagarummaan isaanii kana. Tokko hin caccabsaa, tokko immoo hin ijaaraa jechuudha. Catabolic reaction energy gadi lakkisa jenne miti.
Anabolic reactioniin immoo energy absorb godha. Energy ufii fudhata. Maaliif? Fakkeenyaaf pirootiinii haa fudhannu. Pirootiiniin aminoo asiidii baay'eetu walitti dhufee boondii uumuudhaan jidduu isaaniitti pirootiinii nu kenna. So katabolic reaction irratti boondii kana cabsina. Boondii kana cabsinee aminoo asiidoota san adda addaan baafnaa jechuudha. Gaafa boondii kana cabsinu maaltu keessaa ba'a? Enerjiitu kan lakkifama jechuudha. So katabolic reactioniin energy release godha. Anabolic reactioniin immoo faallaasaniiti. Aminoo asiidii lama yoo walitti fiduu barbaanne boondii jidduu isaaniitti uumuudhaaf dirqama energy itti eda'uu qabna. So anabolic reactioniin energy absorb godha. Alright? As biratti nu fakkeenya dhiyeessee jira. Fakkeenyi katabolic reactionii respirationidha. Respirationii katabolicidha. Diiguudha jechuudha hojiin isaa. Photosynthesiin immoo anabolicidha. Ijaaruudha jechuudha. Kanaaf energy barbaada. Energy san eessaa argata? Photosynthesiin anabolicidha. Energy san ifa aduutirra argata. Akkuma as biratti argitan fakkeenyaaf niwutirantoota as bira jiran kana yoo ilaalle jechuudha. Niwutirantoota kamiin gaafa ilaallu photosynthesis keessatti maaltu ta'a? Biqiltoonni carbon dioxide ni fudhatu. Carbon dioxide gara keessatti fudhatu. Akkasuma bishaanis karaa hidda isaaniitiin ni fudhatu. Carbon dioxide fi bishaan fudhatan san irratti ifa aduu fayyadamuudhaan maal uumu jechuudha? Gulukoosii fi oksijiinii gadi lakkisu. Alright? Gulukoosii ijaaranii jechuudha. Energy ifa aduutirraa fayyadamuudhaan. Respiration yoo ilaalle immoo faallaasaniiti respirationiin. Respiration jechuun seelota lubbu qabeeyyii kan ilma namaa yookaan immoo bineeldota keessatti kan gaggeeffamu jechuudha. Seelota respiration irratti maaltu ta'a? Gulukoosii ni fudhanna gara keessatti. Oksijiinii biqiltoonni gadi lakkisanis ni fudhanna. Achiin gulukoosii san maal goona jechuudha? Hin caccabsina jechuudha. Break down goone gulukoosii sanirra maaltu gad lakkifama? ATP'n gad lakkifama. ATP'n energyidha. So aerobic respiration energy gad lakkisa yoo jennu hiikaan isaa kan. Energy qofa osoo hin taane maal gad lakkisa? Maal gad lakkifna? Carbon dioxide gara alaa baafna jechuudha hargansuudhaan. Akkasuma bishaanis gadi lakkifna. Faallaa photosynthesis jechuudha respiration. Okay. Anabolic reaction. Anabolic or anabolism reactions. Akkuma kana dura jenne anabolic reactioniin ijaaruudha jennee jirra. Involved in the synthesis of complex molecules. Moleculoota gurguddaa ta'an ijaaruu. From small molecules. Molecules xixiqqaarraa molecules complex ta'e ijaaruu. Fakkeenyaaf glucose irraa starch ijaaruu jechuudha. Amino acid irraa protein ijaaruu jechuudha. Fatty acid irraa lipid ijaaruu jechuudha. It help in building of macromolecules. Macromoleculoota ijaaruudhaaf fayyada. Macromoleculoonni eenyu fa'a? Proteinii, nucleic acidii fi polysaccharidoota. Proteinonni amino acid irraa ijaaramu, nucleic acidoonni nucleotide irraa ijaaramu, polysaccharidoonni immoo monosaccharidii akka glucose irraa ijaaramu jechuudha. It is a constructive process. Processiin anabolism constructive hin ijaaraa jechuudha. Waan xiqqaarraa gara molecule complex ijaaruutti kan deemudha anabolic reactioniin. Kan biraa immoo kan reef jenne it absorb energy. Boondii uumuudhaaf waan barbaachisuuf energy fudhata jechuudha. Anabolic reactioniin energy ofitti fudhata. Energy kan ofi fudhatu yoo ta'e reactioniin tokko maal jedhama? Endergonic reaction jedhama. Endergonic reaction jechuun reactionii energy ofi fudhatu jechuudha. Catabolic reaction faallaasaniiti. It is involved in the breakdown of complex molecules. Molecule complex ta'an, molecule guddaa ta'an jechuudha. Akka proteinii, akka nucleic acid, akka polysaccharidii ni diiga jechuudha catabolismiin. Or breakdown of monomers. Yookaan immoo monomeroota illee breakdown gochuu ta'uu danda'a. Into carbon, gara carboniitti. Alright, catabolic reaction jechuun hiikaan isaa kana jechuudha. Fakkeenyaaf amino acidoota boondii jidduu isaanii jiru muruudhaan energy gad lakkisee booda ammas amino acidii gadi lakkifame sanis breakdown gochuudhaan gara carbonii jijjiiraa jechuudha. Carbonii jijjiiraa jechuun gara carbon dioxide jijjiiree gadi lakkisaa jechuudha. So faallaa anabolic reaction, catabolic reaction destructive process diigumsa jechuudha hojiin isaa. Akkasuma energy gadi lakkisa. Boondii waan cabsuuf energy gadi lakkisa. Energy reactionoon energy gadi lakkisan exergonic reaction jedhamu. Kanaaf anabolic fi catabolic reactioniin kanuma jechuudha hiikaan isaanii. Teebilii kanarratti comparison kaa'ee jechuudha.
Anabolic reaction fi catabolic reaction wal bira qabee ilaala. Tokkoffaa akkuma kana dura jenne anaboolikiin constructive processidha. Constructiveidha. Catabolismiin immoo destructiveidha. Diiguudha jechuudha. Kan bira anabolismii keessatti maaltu ta'a? Simpler substances are joined together to form complex macromolecules. Moleculiiwwan xixiqqaa ta'an walitti dhufuudhaan molecuulii gurguddaa ta'an uumu jechuudha. Anabolism irratti. Catabolism irratti immoo faallaasaniiti. Complex macromolecules are broken down to form simpler substances or monomers. Complex moleculiin diigame yookaan immoo caccabsame gara monomerii yookaan immoo simpler moleculiititti jijjiirama. Anabolism irratti maal barbaada jechuudha anabolismiin? Requires energy barbaada. Energy absorb godha jechuudha. Catabolismiin it releases energy gadi lakkisa. Kanaaf waan energy fudhatuuf yookaan waan energy ofitti fudhatuuf anabolismiin jechuudha. Maal jedhamee waamama? Endergonic jedhamee waamama. Endergonic jechuun reactionii energy absorb godhu yookaan immoo energy ofi fudhatu jechuudha. Catabolismiin immoo faallaa saniitiin exergonicidha. Maaliif? Energy waan gad lakkisuuf jechuudha. Fakkeenya anabolismii maalidha? Fakkeenya anabolismii photosynthesisidha. Fakkeenyi catabolismii immoo cellular respirationidha jechuudha. Fakkii kana laalleetiin hin jirra. Irra deebitanii ilaaluu ni dandeettu. Okay. Amma gara photosynthesisii seenna. Photosynthesis is conversion of light energy into chemical energy. Photosynthesis keessatti akkuma kana dura jenne energy ifaatu gara energy chemicalaa jijjiirama. Energyin ifaa sun aduurraa dhufa. So energyin sun gara chemical energy jijjiirama yoo jennu glukoosii uumuudhaaf hojiirra oolaa jechuudha. Yookaan immoo energyin glukoosii keessatti argamu energy chemicalaati jechuudha. Light energy is used to assemble carbon dioxide into glucose. Light energy sun maaliif hojiirra oola? Carbon dioxide gara glukoosii jijjiiruudhaaf oola jechuudha. And other molecules glukoosii uumuudhaaf fayyada. Akkasumas other moleculoota biraas jechuudha. Baay'inaan karatti xiyyeeffannu waa'ee glukoosiiti. Water is used in the process jedha. Processii kana keessatti bishaan hojiirra oola jechuun reactantidha jechuudha bishaan. And oxygen is released as byproduct. Oxygeniin gadi lakkifama. Faallaa respirationiti. Respiration irratti oxygeniitu fudhatamee carbon dioxidein gadi lakkifama. Waliif faallaadha jechuudha. Photosynthesis fi respirationiin akkuma fakkii kanarratti ilaalle jechuudha. Photosynthesis keessatti carbon dioxideetu gara keessaa fudhatama. Oxygeniinis gara keessaa fudhatama. Bishaan jechuudha. Bishaan gara keessaa fudhatamee kan gadi lakkifamu oxygeniidha. Photosynthesis irratti. Respiration irratti immoo faallaadha jechuudha. Okay. Yoo as biratti ilaalle carbon dioxide gara baalaan ni fudhatu biqiltoonni. Akkasuma bishaan immoo karaa hidda isaaniitiin fudhachuudhaan maal uumu jechuudha? Carbohydrate uumu. Carbohydrate kun glukoosiidha. So wanti isaan gad lakkisan oxygeniidha. Oxygenii gadi lakkisu. Carbon dioxide uumu oxygenii akka by product isaaniif akka xuraawaati jechuudha. As bira ilaaluun ni danda'ama. Carbon dioxide ni fudhatu, bishaanis ni fudhatu. Sanbooda ifa aduutiif fayyadamu. Sunlight. Ifa aduutiif fayyadamuudhaan chlorophyll keessatti. Chlorophyll irratti chlorophyll jechuun pigmentii chloroplastii keessatti argamudha. So chloroplastii keessatti gara maalii jijjiiru jechuudha? Carbon dioxide kana gara glukoosiitti jijjiiru. Oxygeniin processii kana keessatti akka by productiitti gadi lakkifama. So gaafiidha. Which of the following substance is not necessary for photosynthesis to take place? Photosynthesiin gaggeeffamuudhaaf molecuuliin hin barbaachifne isa kamii jedha. Kanaafuu deebiin kam ta'a? Deebiin C ta'a. Oxygeniidha. Photosynthesiin gaggeeffamuudhaaf oxygeniin hin barbaachisu. Photosynthesiin oxygenii gadi lakkisa waan ta'eef jechuudha. So photosynthesis provide food for plants. Photosynthesiin madda nyaata biqiltootaati jechuudha. Biqiltoonni nyaata ofii qopheeffatu. Photosynthesiidhaan. Akkasuma immoo nyaata isaan qopheessan san heterotrophonni itti fayyadamu jechuudha. Heterotrophs jechuun warra nyaata mataa isaanii qopheeffatu hin dandeenye akka ilma namaa fi beeyladootaa jechuudha. Provide energy and oxygen to heterotrophs. Energy yookaan raw materiaalii glukoosii fi oxygenii heterotrophotaaf qopheessu jechuudha biqiltoonni karaa photosynthesiitiin. Kana fakkii irratti ilaalleetiin hin jirra. As biratti
akkuma as biratti ilaalle photosynthesis glukoosii fi oksijiinii maalii dhiyeessa jechuudha? Heterotroofotaa dhiyeessa. Okay. Is source of oxygen in the atmosphere. Oksijiinii atmosfeerii keessa jiru maddi isaa photosynthesisidha. Contributes to carbon cycle. Carbon cycle keessattis gahee guddaa taphata photosynthesis. Contributes to symbiotic relationship among plant, animal and human. Relationship yookaan walitti dhufeenya symbiotic ta'e kan biqiltoota, beeyladootaa fi nama jidduu jiru maal godhu? Ni cimsa jechuudha photosynthesis. Gahee taphata. Akkamitti biqiltoonni carbon dioxide fudhachuudhaan carbon dioxide bishaan gara keessaa fudhatanii maal gallakkisu? Glukoosii fi oksijiinii gallakkisu. Glukoosii fi oksijiinii san animaalii fi human jechuudha. Ilmi namaa fi beeyladoonni itti fayyadamuudhaan carbon dioxide harkanu. Carbon dioxide gadi lakkisu. Akkasumas bishaanis gadi lakkisu jechuudha. Ka tokko by productii ta'e tokkoof reactantidha jechuudha. Haala sanii gahee taphata photosynthesis. Example of photoautotrophs jedha. Warra photoautotroph ta'an. Autotroph jechuun kan soorata isaanii qopheeffatuu danda'an jechuudha. Photo jechuun kun maal mul'isa? Ifa aduutiif fayyadamanii soorata mataa isaanii qopheessuu kan danda'an jechuudha. Eenyufaa isaan plant, multicellular algae, some protists, cyanobacteria, purple sulfur bacteria kun hundi isaaniitu photoautotrophota jechuudha. Photosynthesis gaggeessuu warra danda'an jechuudha. Itti aansinee internal structure of a leaf. Baala caasaan keessoo isaa maal fakkaata ka jedhu ilaalla. Okay. So baalli bakka sadiitti adda qoodna keessa isaa jechuudha. Bakka sadiitti adda qoodna kan jalqaba kan bakka lamatti adda qoodna. Outer layer fi inner layer. Outer layer immoo alarraan uwwisee kan argamu maal jennaani? Epidermis jennaani. Upper epidermis and lower epidermis jedhama. Epidermisii gubbaa fi epidermisii jalaa jechuudha. Layerii kana lamaan. Layerii lamaan jidduutti kan argamu immoo layeriin guddaan kun jechuudha. Maal jedhama? Mesophyll jedhama. Mesophyll layer jedhama. Mesophyll layer illee bakka lamatti qoodama. Bakka lama qoodama. Kan gara upper epidermisiitti aanu palisade mesophyll jedhama. Palisade mesophyll jedhama. Palisade mesophyll jedhama. Kan gara lower epidermisiitti gadi aanu immoo spongy mesophyll jedhama jechuudha. Kan biraa wanti dabalataa layerii kana jechuudha. Layerii gubbaatii fi layerii jalaallee uwwiseetiin lipidiin argamu waxy cuticle jedhama. Cuticle jedhanii as bira barreeffame kana jechuudha. Akka bishaan hurkaan baala keessaa baheetiin hin dhumneef gargaara. So structurein baala biqiltoota outer layerii fi inner layerii qaba jennee jirra. Outer layeriin epidermis jedhama. Lamatu jira. Upper epidermisii fi lower epidermisiidha jechuudha. Kanaa fi kana jechuudha. Upper epidermisiin covered by waxy cuticle. Waxy cuticlein kan gubbarra jiru kana jechuudha. Waxy cuticleidhaan uwwifamee argama. Waxy cuticlein immoo lipididha. That transmits sunlight for photosynthesis. Ifa aduu of keessa ni dabarsa cuticlein kun. Garuu immoo restrict water loss by evaporation. Bishaan hurkaan baala keessaa bahu immoo ni hir'isaa jechuudha. Restrict godha. The lower epidermis. Lower epidermis illeen upper epidermisiidha waluma fakkaata. Garaagarummaan isaan jidduu jiru lower epidermisiin guard cellii qaba. Guard cellota. Guard cellonni kun leave open space known as stomata. Stomata qaawwa uumu jechuudha. Qaawwa lower epidermis irratti uumu. Bakka kana jechuudha. Stomata jechuudha. Guard cellonni walitti dhufanii maal uumu jechuudha? Qaawwa uumu. Lower epidermis irratti. Qaawwi sun stomata jedhama. Maaliif fayyada stomataan? Regulate oxygen release. Oksijiinii biqiltoonni oksijiinii waan gallakkisaniif oksijiiniin karaa saniin bayaa jechuudha. Carbon dioxide intake. Biqiltoonni carbon dioxide waan fudhataniif carbon dioxide yoo fudhatan karaa stomataatiin fudhatu jechuudha. Akkasuma water loss. Bishaanis bifa hurkaatiin yoo irraa bahu karaa stomataatiin bahaa jechuudha. The middle layer. Kan lamaan jidduu argamu. Middle layeriin known as mesophyll jedhama. Mesophyll layer jedhama. It lies between the upper and the lower epidermis. Epidermisii gubbaatii fi epidermisii jalaa jidduutti argama. Okay, includes
tissues that are directly or indirectly involved in photosynthesis. Seelonni photosynthesisii gaggeessan leerii kana keessatti argamu. Mesophil leerii keessa argamu jechuudha. There are two regions in mesophil layer jedha. Regionii lama qaba jennee jirra. Palisade layerii fi spongy layeriidha. Palisade layeriin regularly arranged dha. Seelonni isaa regularly arranged tartiiba kan qaban jechuudha. And closely packed kan walitti dhiyaatanii argamu. Tartiiba qabu akkasuma columnary dha. Columnar cells. Columnar jechuun vertically elongated dheeroo kataan jechuudha. Seelota akkanaati. Palisade seelonni tartiiba ni qabu. Baay'ee walitti dhiyaatu akkasuma immoo elongated dha yookaan columnary dha jechuudha. Fakkii kanarra yoo ilaalle isa kana jechuudha. Warri palisade seeliin baay'ee walitti dhiyaatu haalli isaan itti tartiibeffamanii regularly dha fi closely packed dha jechuudha. Columnary dha. So jarri kun large number of chloroplast per cell. Kana dura akkuma jenne photosynthesis chloroplastii keessa gaggeeffama. Chloroplastiin immoo orgaanelidha. So orgaanelii chloroplast jedhamu kana seelota palisade kanatu irra guddaa qaba jechuudha. Is in best position to capture most of the sunlight. Ifa aduu fudhachuudhaaf bakki isaan itti argaman baay'ee mijataadha. Maaliif? Upper layer itti aananii waan argamaniif. Precise separation of columnar cells maximize the diffusion of oxygen, carbon dioxide and the coupling movement of H2O. Walitti dhiyaatanii haa argaman malee jidduu isaaniitti xiqqoo maaltu jira? Separation ni jira jechuudha. Qaawwii jira agatee. Qaawwa san keessa carbon dioxide fi bishaan socho'uu ni danda'u jechuudha. Spongy layering kan gadi aanu jennee jirra gara lower epidermisitti kan argamudha. It lies below palisade layer yookaan palisade cells. Irregularly shaped dha. Shapein isaanii boca murtaa'aa hin qabu. Spongy mesophil jechuudha. With fewer chloroplasts. Palisade layer wajjin wal bira qabnee ilaalle hammi chloroplast isaan qaban xiqqaadha. Very loosely arranged. Faallaasanii jechuudha. Loosely arranged. Walitti dhiyeenya guddaan qaban addaan faffagaatanii argaman jechuudha. Kuuwwan closely packed dha. With numerous air spaces which are very close to the stomata. Air space stomatatti dhiyaatu qabu jechuudha. Yoo ilaalle air space jechuun kana jechuudha. Qaawwa jidduu isaanii jiru kanatu air space jedhama. Allow diffusion of oxygen, water vapor and carbon dioxide. Air space jidduu isaanii jiru sun oksijiinii, hurki bishaaniitii fi carbon dioxidein salphumatti akka keessa dabru taasisu jechuudha. Okay, gaafii maal jedha? Which part or layer contains the largest number of chloroplast? Chloroplastii guddaa kan qabu layerii kami? Deebiin bita. Palisade layerii ta'a jechuudha. Okay, itti aansinee site of photosynthesis. Bakka photosynthesisiin itti gaggeeffamu ilaalla. Akkuma kana dura jenne photosynthesis chloroplastii keessatti gaggeeffama. Mesophil seelonni high density of chloroplast. Chloroplastii harki guddaan mesophil keessatti argama. Yookaan chloroplastonni jechuudha. Seelota mesophilii keessatti argamu. Seelota mesophilii keessaa immoo kam irratti argamu? Palisade layer irratti baay'inaan argamu. Chloroplastonni membrane double qabu. Membrane lama qabu jechuudha. The outer and the inner membrane. Membrane alaatii fi membrane keessaa jechuudha. Kana sirrii hubachuun barbaachisaadha. Membrane alaa maalidha? Membrane keessaa maalidha? Jidduu isaaniitti maal argamaa akka jedhu structureota as biratti maqaan isaanii dhaayame kana sirrii hubachuu barbaachisa. So fakkii kaafneetiin ilaaluudhaaf yaalla. Fakkeenyaaf kun seelii yoo ta'e seelii keessatti orgaanelii chloroplast jedhamutu jira. Orgaaneliin chloroplast jedhamu kun maal qaba? Membrane lama qaba jechuudha. Membrane alaatii fi membrane keessaa. Outer membrane and inner membrane. Kun membrane alaatii kun immoo membrane keessaati. Jidduu kana lamaanitti jidduu membrane alaatii fi membrane keessaatti argamu bakki kun maal jedhama? Intermembrane space jedhama. Intermembrane space. Membrane alaatii fi membrane jidduutti space argamu jechuudha. It is fluid filled space dha. Dhangala'oo of keessaa qaba. Jidduu outer membrane fi inner membrane ti argama jechuudha. Stroma kan jennuun immoo isa kana. Inner membrane keessatti spacein argamu sun stroma jedhama. Stroma illee fluidii qaba.
fluid filled matrixidha. Covered by inner membrane. Membrane isa keessaatiin haguugamee kan argamudha. Itti aansi thylakoid. Thylakoid illeen asuma inner membraneidhaan uwwifamee stroma keessatti argama. Alright? Stroma keessa argama. Kana haqneetiin seeraan haa kaafnu. Okay. Kun chloroplastii yoo ta'e, outer membrane fi inner membrane jira. Kun intermembrane spaceidha. Kun immoo stromaadha jechuudha. Stroma keessatti immoo thylakoiditu argama. Thylakoids. They are membranous disc-shaped compartments in stroma. Thylakoidon stroma keessa argamu wanta akka sanduuqaati jechuudha isaan. Fakkeenyaaf thylakoidin haala kanaan argamu. Thylakoidin stroma keessa argama. Keessoon thylakoidii maal jedhama? Lumen jedhama. Keessi isaanii jechuudha. Keessi isaanii lumen jedhama. Giraana jechuun waan biraatiin thylakoidima jechuudha. Thylakoidin baay'een hanga 100 ta'u walitti dhufuudhaan thylakoidin baay'een walitti dhufee giraana nu kenna jechuudha. Outer membrane fi inner membrane ilaallee jirra. Maal addaan baasu kan jedhu ilaalla. Okay, seelii haa kaafnu. Okay, kuni seeliidha. Kan alaa kun membrane seeliiti. Membrane seeliiti. Kun immoo cytoplasmidha. Kun cytoplasmidha. So outer membrane jechuudha. Membrane chloroplastic alaa kun maaliif maal addaan baasa? Intermembrane space fi cytoplasm addaan baasa jechuudha. Separates between cell cytoplasm and intermembrane space. Intermembrane space fi cytoplasmic addaan baasu maalidha? Outer membrane dha jechuudha. Inner membrane noo maaliif maal addaan qooda? Intermembrane space fi stroma addaan qooda jechuudha. Waan biraati miti. Intermembrane space and stroma. Okay, fakkiin kana fakkaataa kinoo kun chloroplastii dha. Chloroplastiin outer membrane qaba. Akkasuma inner membrane illee qaba. Jidduu isaaniitti immoo intermembrane space tu jira. Keessi inner membrane stroma jedhama. Stroma kana keessatti thylakoidatu argama. Tokkichi isaa thylakoid jedhama. Thylakoid yoo walitti dhufe granum jedhama jechuudha. Thylakoid space jechuun keessa thylakoid jechuudha. Okay, photosynthesis has two reactions. Bakka kana lama jechuu barbaadeeti. Photosynthesis reaction lama qaba. Reaction jalqaba light dependent reaction jedhama. Kan lammaffaa immoo light independent reaction jedhama. Akkuma maqaan isaanii himu light dependent reaction jechuun dirqama yoo ifti jiraate qofa gaggeeffama jechuudha. Light independent reaction immoo ifarratti hin hundaa'u. Ifti aduu jiraatus jiraachuu baatus gaggeeffamuu ni danda'a jechuudha. Bakki isaan itti gaggeeffaman adda baafnee beekuu qabna. Paartiiwwan chloroplastii as bira ilaalle keessa light reactioniin bakka kamitti gaggeeffama kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Light dependent reactioniin eessa gaggeeffama? Membrane of thylakoid. Thylakoid irratti gaggeeffama. Thylakoid maal akka ta'e ilaallee jira. Isa kanniin jechuudha thylakoid jechuudha. Light independentiin immoo maqaan light independentii kan biraa Calvin cycle jedhama. Calvin cycle yookaan light independent reactioniin eessa gaggeeffama? Stroma keessa gaggeeffama. Dhangala'oo keessa gaggeeffama jechuudha. Light dependentiin immoo thylakoid irratti gaggeeffama jechuudha. So, itti aansineen photosynthetic pigmentiiwwan laalla. Photosynthetic pigmentiin have a response to light. Are pigments having a response to light? Ifa aduutiif response kennuu ni danda'u, deebii kennuu ni danda'u jechuudha. San jechuun that is they can absorb light energy. Ifa aduu xuuxuu ni danda'u jechuudha. Photosynthetic pigmentiiwwan. Different pigments respond to different wavelengths of visible light. Pigmentiin garagaraa wavelengthsiin ifaa isaan xuuxuu danda'an garagara. Wavelengthsii ifaa kan garagaraa xuuxuu jechuudha. That is they absorb certain wavelengths. Wavelengthsii murtaa'aa ta'e ofii fudhatuu danda'a. Honnoon tokko jechuudha. Pigmentiin tokko fakkeenyaaf 400 haga 500 haga 500 500 kaasee haga 540 ofitti fudhata yoo ta'e pigmentiin tokko ifa aduu wavelengthsii kanaa ol qabu yookaan kanaa gadi ta'e ofi fudhachuu hin danda'u jechuudha. So ifa aduu wavelengthsii murtaa'aa ta'e qofa fudhata pigmentiin tokko adda isaa jechuudha. Okay, they are useful for plants. Useful to plants and other autotrophs. Biqiltootaa fi autotrophoota biraatiifis ni fayyadu. Maaliif? Ifa aduu observe gochuu waan danda'aniif.
Okay, since every pigment reacts with only narrow range, pigmentiin tokko reenjiin isaa baay'ee gabaabaadha. Hammi ifa aduu inni fudhachuu danda'u gabaabaadha. Akkuma reef isiniin jedhe fakkeenyaaf 500 kaasee haga 540 qofa weevileengizi naanoomeetirii jechuudha. Hagas qofa kan fudhatu yoo ta'e weevileengiziin isaa baay'ee naaroodha jechuudha. Reenjiin isaa jechuudha. Hammi ifaa inni fudhachuu danda'u. Sababa saniif jecha kilooroplaastii keessa kiloorophiil yookaan immoo pigmentiiwwan gosa garaagaraatu jiraachuu qaba. Ifa aduu hamma guddaa ta'e fudhachuudhaaf ofitti pigmentii gosa garaagaraa waliif fiduu barbaachisa jechuudha. There are several kinds of pigments, each for different color to capture more solar energy. Hamma ifa aduu ofitti fudhatan san guddisuudhaaf dirqama kilooroplastiin pigmentiiwwan kana kan gosa garaagaraa qabaachuu qaba jechuudha. There are 3 basic classes of pigments. Pigmentiiwwan kun sadiitu jira. Kan tokkoffaa kiloorophiilidha. Carotenoids, phycobilins kunniin sadiin fakkeenya pigmentiiti jechuudha. Kan irratti xiyyeeffannu kiloorophiilidha. Photosynthesis keessatti kiloorophiilota kan irratti xiyyeeffannu. Chlorophyll are greenish pigments bifti isaanii magariisa with porphyrin ring chemical group porphyrin ring jedhamu ofirraa qabu. Chlorophyll illeen gosa sadiitu jira. Gosa garaagaraatu jira. Tokkoffaan chlorophyll A dha. Akkasuma chlorophyll B fi chlorophyll C dha. Kan nuti barbaannu chlorophyll A dha. Jara kana keessa chlorophyll A is most important. Baay'ee barbaachisan chlorophyll A dha. Akkasuma reaction center molecule dha. Reaction center molecule maal akka ta'e ilaalla gara fuulduraatti. Biqiltoota keessatti algee fi cyanobacteria keessatti argama jedha. Chlorophyll B algee fi biqiltoota keessa argama. Chlorophyll C biqiltoota keessatti hin argamu. Okay. Question. Which molecule in plant cells first captures the energy from sunlight during photosynthesis? Yeroo photosynthesis gaggeeffamu molecule kamtu ifa aduu ofitti fudhataa jedha. Deebiin maal ta'a? B dha. Chlorophyll dha. Which of the following is the most important pigment for photosynthesis? Gaafileen kun gaafilee interansiti. Pigmentoota photosynthesis keessaa irra barbaachisaa ka ta'e most important ka ta'e isa kamii jedha. Deebiin A ta'a. Chlorophyll A dha. Kan biraa carotenoididha. Carotenoidonni biqiltoota keessatti waan hin argamneef hagasuma irratti hin xiyyeeffannu. Phycobilins kunniinis hagasuma bu'aa nuun qaban jechuudha. Kan biraa absorption spectrum. Absorption spectrum range of wavelengths a molecule absorbs as recorded by spectrometer. Absorption spectrum jechuun hamma ifaa pigmentiin tokko ofitti fudhachuu danda'u jechuudha. As biratti x axis irratti wavelengthsitu kaa'ame. Visible light 400 kaasee haga 700 naanoomeetirii kan qabu jechuudha ifa aduu. Kun immoo hamma energy yookaan hamma ifaa xuuxame yookaan absorber ta'e mul'isa. Y axisiin jechuudha. Fakkeenyaaf chlorophyll A yoo ilaalle hammi inni absorb godhu guddaa kan ta'u jidduu 400 fi haga 400 fi naannoo 450 jechuudha. Ifa aduu wavelengthsii kana qabu yookaan immoo energy ifaa san jechuudha fudhachuu ni danda'u chlorophyll A. Chlorophyll B immoo ifti isaan fudhatan asii kaasee jechuudha. Haga 450 kaasee haga naannoo 500 kan jiru sirriitti xuuxu. Carotenoidonni immoo asii kaasee hanga asii kan jiru naannoo 450 kaasee haga 500 fi 20 yookaan 30 kan jiru sirriitti absorb gochuu danda'u jechuudha. Jidduutti yoo ilaalle bakka kana 500 haga 600 jidduutti jechuudha. Ifti wavelengthsii kana qabu greenidha, magariisa. Ifa kana hin xuuxan. Biqiltoonni yoo ilaaltan pigmentoonni sadiinuu hin xuuxan. Sababni biqiltoonni magariisa ta'anii nu mul'ataniif sababa kanaaf. Pigmentoonni kun ifa magariisa kana ofirraa waan balaqqeessaniif, waan deebisaniif. Okay. The pigments absorb most wavelengths of visible light. Irra hedduu visible light kana ofitti absorb gochuu ni danda'u. Kamiin malee 500 fi 600 jidduu kan jiru malee. Sun maal ta'a? Reflected ta'a. Not absorbed. Saniif jecha biqiltoonni magariisa wanti ta'aniif sababa saniif. Kuni chlorophyll A bifa kamii absorb godhaa? Chlorophyll B gosa kam absorb godha ka jedhudha hagasmar bu'aa hin qabu. Ketti aanutti dabarra. So gaafiin maal jedha? What is the advantage that
a photosystem containing a molecule of different types of light sensitive pigments. Photosystemiin tokko pigmentii garaagaraa qabaachummaa isa barbaachisa. Photosystem jechuun fakkeenyaaf pigmentiin akka chlorophyll A, chlorophyll B sunniin jechuun walitti dhufanii bakka tokkotti addatti pigmentii jedhamu. Yoo bakka tokko dhufan immoo photosystem jedhamu. Photosystemii san keessaa irra barbaachisaan chlorophyll A dha jennee jira. Chlorophyll A jidduu irratti argama. Reaction center molecule jedhama maqaan isaa bira. So photosystemiin tokko chlorophyll pigmentiiwwan jechuudha. Chlorophyllii jechuudha. Chlorophyllii fi pigmentii biraas kan gosa garaagaraa qabaachummaa isa barbaachisee jira. Sababni isaa beekamaadha. To absorb light of different wavelengths. Ifa aduu wavelengths garaagaraa qabu akka ofiif fudhataniif jechuudha. Itti aansanii light dependent fi light independent reaction introduction isaa irraa tuttuqna. Light dependent reaction akkuma maqaan isaa ibsu ifa aduu barbaada. Bakka inni itti gaggeeffamu kana duras dubbannee jirra. Light dependent reaction thylakoid irratti gaggeeffama. Light independent reaction immoo stroma irratti gaggeeffama. Tokko kana beekuun barbaachisa. Lammaffaa light dependent reaction use light energy to drive synthesis of two molecules. Light energy fayyadama. Dirqama light energy jiraachuu qaba. Light yookaan ifti aduu jiraachuu qaba. Reaction kun gaggeeffamuudha. Light independent garuu hin barbaadu. Light ifa aduu hin barbaadu jechuudha. Light dependent reaction keessa waa lamatu uumama. Isaan eenyu ATP fi NADPH. ATP fi NADPH. ATP fi NADPH kun maaliif fayyadu? Drive the light independent reaction. Light independent reaction keessatti hojiirra oolu jechuudha. So light dependent reaction thylakoid membrane irra gaggeeffama. Molekiilota lama uuma jechuudha. ATP fi NADPH uumee light independent reaction kenna jechuudha. Light independent reaction keessatti ATP maaliif fayyada? As source of energy. Energy yookaan anniisaa kennaa jechuudha ATP. NADPH immoo hydrogenii kennaafi. Hydrogenii baatee dhaqee kennaafi jechuudha. Light independent reaction for reaction. Reactioniin light independent reaction keessa gaggeeffamu reduction reactionidha. Reduction reaction saniif immoo hydrogenii eessarraa fudhatu? NADPH irraa fudhatu jechuudha. So laalamaa asirratti NADPH light dependent reaction keessa uumame maal gallakkisa? Hydrogenii gallakkisa. NADP ta'ee hafaa jechuudha. Hydrogenii sun light independent reaction keessatti molekiilonni ofiif fudhatu. Hydrogenii ofitti fudhachuun reduction jedhama. Hydrogenii gadi lakkisuun oxidation jedhama jechuudha. Kanaaf light independent reaction maal uuma? Glukoosii uuma jechuudha. Glukoosiin kan uumamu light independent reaction keessatti. Light dependent reaction keessatti yoo maaltu uumamu? ATP fi NADPH dha. As biratti note jedha. NADPH jechuu fi reduced NADP jechuun wantuma tokko. Kitaaba irratti lachuu fayyadamuu danda'a jechuudha. Kitaabni garaagaraa waan garaagaraa fayyadamuu danda'a. Kanaaf NADP yoo jennee fi reduced NADPH yoo jennee fi reduced NADP jechuun hiikaa biraan qabu. Wantuma tokko ibsa. Kun maal ibsa? NADP hydrogenii fi fudhate ta'uu ibsa. Reduced ka jedhu kun. Fakkeenyaaf amma NADP tu jira. Light dependent reaction keessatti NADP kun maal fudhata? Hydrogenii fi fudhata. Hydrogenii fi fudhachuun immoo reductionidha. Hydrogenii fi fudhachuun reductionidha. Hydrogenii fi fudhate gara maalii jijjiirama? NADPH. Haga H kana barreessinu yoo barbaachisaa ta'e maal gochuu dandeenya jechuudha? Reduced NADP jennaan. Reduced NADP jechuun NADP hydrogenii fi fudhate jechuudha. Okay, gaafiidha kunis gaafii intransiiti. Where does the light dependent reaction of photosynthesis occur? In chloroplast. Light dependent reaction in eessa gaggeeffama? Stroma dha moo thylakoid dha? It is in the thylakoid. Which of the following is true about the first stage of photosynthesis? Stage jalqaba photosynthesis irratti kan dhugaa ta'e kamiinni jedha. Stage jalqaba jechuun light dependent reaction jechuudha. Kanaaf kamtu dhugaadha? ATP drivenidha, glucose drivenidha. ATP isa barbaachisaa hin barbaachisu. Inno ATP waan uumuuf jechuudha. Glucose driven, glucose isa barbaachisaadha. Kunis sirrii miti. Temperature dependent dha. Temperature irratti hundaa'a jedha. Temperature irratti miti. Deebiin sirrii eeta. Light dependent dha. Ifa aduu barbaachisa jechuudha.
Okay, kun kamareef jenne san oxidation fi reduction. Reduction maal jenne? Hydrogen fudhachuudha. Gaining hydrogen or gaining electron. Lachuu tokko hydrogen ofii fudhachuu yookaan immoo electronii ofii fudhachuun maalidha? Reduction jedhama. Faallaa sanii immoo oxygenii gadi lakkisuun reductionidha. Hydrogenii fi electronii fudhachuun reductionidha. Oxygenii gadi lakkisuun illee reductionidha. Oxidationiin faallaa saniiti. Oxidationiin faallaa saniiti. Oxygenii fi fudhachuun oxidationidha. Hydrogenii fi electronii gadi lakkisuun immoo oxidationidha jechuudha sunis. So karaa sanii ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf reefii sanirra yoo ilaalle fakkeenyaaf NADP'n jalqaba irratti NADP'n light dependent reaction keessa maal fudhata? Hydrogenii fi fudhatee gara NADPH'tti jijjiirama. As biratti maal ta'e jenna NADP? Reduced ta'e jenna. Reduced ta'e hydrogenii waan fudhateef. Sababa saniif reduced NADP jedhamee maqaan isaa biraa waamama. NADPH'n kun eega light independent reaction keessa seenee booda maal ta'a? Addaan ba'a gara NADPT fi hydrogeniitti adda ba'a. Hydrogenii gad lakkisee jechuudha. Kanaaf light independent reaction keessatti NADPH'n maal ta'e jechuudha? Oxidized ta'a. Oxidized ta'e jechuun maal jechuudha? Hydrogenii gad lakkisee jechuudha. Achiin molecuuliin light independent reaction keessa fakkeenyaaf molecule A haa jennu. Molecule A sun hydrogenii yoo fudhatu maal ta'e jenna? Reduced ta'e jenna. Hydrogenii waan fudhateef. Sababa saniif reduction reaction wanti jenneef reef sababa saniif jechuudha. So introductioniin kanuma fakkaata. Viidiyoo itti aanu keessatti light dependent reaction bal'inaan kan laallu ta'a jechuudha.